mata dureen irraa kaafnee ilaallu waa'ee precipitate labor irraa kaafneeti laalla. Precipitate labor jechuun ciniinsuu daftee osoo yeroo san hin eegin daftee ammumatti haatee ammuma deeyse jechuudha. Precipitate labor is defined as delivery within less than 3 hours from onset of contraction. Ciniinsuun eegaltee sa'aatii 3 gaditti dahuu takka ammoo sa'aatii 3 gaditti sa'aatii takka yoo kadhaltu taate precipitate labor jaaniin. Akkasumas cervical dilation rate is greater than 5 cm per hour for nullipara and greater than 10 cm per hour for multipara. Ballachuun cervixiidhaa sa'aatiidhatti seentimeetira 5 ol yoo kaballatu taate warreen kanaan turan da'een irratti, warreen hedduu da'ee irratti garuu seentimeetira 10 ol sa'aatiidhatti yoo bal'ate precipitate labor jaaniin jarjaruudha jirti. Causein isaa maali? Causein precipitate laboriidha extremely strong uterus contraction. Yoo gar malee humnaa ol gadaamii isaan kun kottoonfate low birth canal resistance akkasumas ittisni karaa ilmoon keessaan baatu kuni yoo gabbu'aa ta'e hedduu ittisa kan qabne yoo taate. Little is known about its cause. Ka'umsi isaa hanganumaatiitu beekama garuu hedduun hin beekamu. Inni biraa oksitoksiiniin gar malee yoo kan maddu taate haadha san keessatti sababuma fedheenuu haadha takka ciniinsuun eegaltee sa'aatii 3 gaditti yoo deeyse ka'umsa ciniinsuun itti haaterraa sa'aatii 3 gaditti yoo deeyse precipitate labor jaaniin. Silaa cervical dilationiin sa'aatiidhatti seentimeetira takka ta'uu qaba. Yoo seentimeetira 5 fi achii ol kakuutu taate precipitate laborii keessatti lakkoofna. Haati takka yoonii fi precipitate laborii dhaan qabamte complicationin dhufuu malu maali? Complication of precipitate laboriin haadharra maaltu dhufa? Daa'ima sanirra hoo maaltu dhufa? Maternally uterus rupturein dhufuu danda'a. Gadaamii isaan sun dhoohuu danda'a. Strong contractionidhaa jira. Gadaamii isaan gar malee humnaan waan kottoonfatuuf rigid cervix and birth canal bo'oon daa'imni keessaan gabbaatu sun akkasumas cervixiin jabduu waan taateef uterusiin kun dhoohuu danda'a. Inni biraa rakkoon isaa birth canal laceration fida. Tarsaasuu danda'a. Dhodhoosuu danda'a. Karaa daa'imni keessaan dhalattu kana. PPH illeen dhufuu danda'a. Postpartum hemorrhage dhiiga dhala boodaa itti dhufuu danda'a. Inni biraa amniotic fluid embolismiin dhufuu danda'a. Embolism jechuun karaa hidda dhiigaa seenuu wanni kan tare. Amniotic fluidiin keessa jiru suni daa'ima san keessa haadha san keessa seenuu danda'a karaa hiddaan duraa saniin. Daa'ima sanirra hoo rakkoon dhufuu dandeessu maali? Fetal complicationin increased perinatal mortality du'aatiin dhufuu dandeessi. Duutuu decreased uterus placenta perfusion. Gadaamii isaan eeguu kottoonfate waan addaan hin dhaabbanneef dhiigan harkattu. Kanaafuu du'uu dandeessi. Intracranial hemorrhage mataa keessatti dhiiguu dandeessi daa'imni tun humnaan waan gadaamisii walitti qabuuf. Inni biraa unattended delivery. Osoo namni hin eegin lafafaa buusuu dandeessi. Osoo namni hin eegin dahuu dandeessi. Osoo namni itti hin eegin itti hin yaadin. Manaajimentiin isaa maali? Manaajimentiin of precipitate laboriidha. Yooniif ka'umsi isaa oksitoksiinii ka ta'uu taate oksitoksiinii irraa dhaabuudha. Stop oksitoksiin. Inni biraa beettaa mimeetikiidha. Beettaa mimetikiin warreen beettaa seelii kakaasu jechuudha. Beettaan dalagaan isaa daayileet godhuudha. Beettaa seeliin kun yeroo kaka'ee
daayileet waan godhuuf yuutirasiin kun hedduu kokkontomfannee dhorkuudhaaf karbutaaliinii fi warreen akka reetoderiinii fa'aa asirratti fayyadamu. Rakkoon biraa seefaaloo pelvic disproportion jedhama. Seefaaloo pelvic disproportion jechuun walgituu dhabuu mataa mucaadhaatii fi pelvikii haadhaati. Kanaaf seefaaloo pelvic disproportion jedhama. Hiikkaan isaa it is failure of fetus to pass safely through birth canal. Bilisaan bahuu dadhabuu daa'ima karaa ittiin dhalattu san keessa yoo bilisaan bahuu dadhabde. Because the fetal head being relatively larger than maternal pelvic size. Sababni isaa mataa mucaadhaatiitu hanga pelvikii haadhaa sanirra guddaa. Kanaaf seefaaloo pelvic disproportion jedhama. The relative size of maternal pelvis and the fetal head vary from one labor to another in their dimensional size. Mataa mucaadhaatii fi saayiziin pelvikii haadhaa suni garagara ta'uu danda'a. Dahumsaa dahumsatti. Akkasumas sheeppiin isaa garagara ta'uu danda'a. Moldability of fetal head wal jala xiqqaachuu. Moldi jechuun hanga mataa mucaa wal jala seenu lafeen mataa mucaa tun. If timely intervention is not undertaken, amma dubartiin takka seefaaloo pelvic disproportion yoo qabaatte daftee yeroodhaan cesarean section yoo godhamuu baate lead to obstructive labor ifti. Obstructive labor jechuun fuuldura jiran ilaalla. Ciniinsuurra turte jechuudha. And it is complication. Akkasumas rakkoo hedduu fiduu dandeessi. Yoo yeroodhaan furmaanni godhamuu baate. Kooziin isaa kanaa maali? Seefaaloo pelvic disproportionii kana kooziin isaa tokkoffaan contracted pelvis. Pelvikiin haadhaa suni yoo wali dhiphoo taate kan wali cabde. Due to genetic sababa sanyiidhaatiin isiin sun xiqqoo ta'uu nutritional deficiency hanqina nyaataarraa kan ka'e or trauma sababuma fedheenuu pelvikiin sun wali dhiphoo ta'uu wali contracti ta'uu. The commonest cause isaa maali? Commonest cause of contracted pelvis biyyoota guddachaa jiran keessatti poor nutrition during childhood. Yeroo ijoollummaadhaa sun hanqina nyaataatiin qabamuu haadhaati. Sababni lammaffaadha large fetasiidha. Daa'imni sun guddaa ta'u. As in diabetes akka warreen dhukkuba sukkaraa qaban fa'aa akkasumas post-term pregnancy ulfaa guyyaan isaa irra dabre torbaan silaatti dhalachuu qabu bira hude. Or hydrocephalus yookaan ijoollee mataa isiidhaa keessa bishaan walitti qabaman. Usually disproportion is relatively absolute fetal head or pelvic size abnormality. Hanga silaa mataa mucaadhaatii fi pelvikiin haadhaa sun wal keessaan bahuu danda'ansanii ol kuta. Sababa kanaaf dhalachuu dadhabdi. Inni biraa occipito posterior position. Occipito posterior position jechuun gara duubaa garagaluu mataan kun may lead to relative to pelvic disproportion. Mataa mucaadhaatii fi pelvikiin haadhaa walgituu dhabuudhaaf sababa ta'uu danda'a yoo mucaan kun sirri dhufuu baate. Diagnosisiin isaa maali? Diagnostic approach and risk assessment. Akkamitti nama kana diagnose goonu? Yeroo tamii seefaaloo pelvic disproportion jira jennee shakkina. Yeroo tamii. If previous prolonged labor with bad obstetric history or operative delivery. Yooniif kanaan dura ciniinsuun irra turte haadha kana seenaas yeroo qoran. Daa'imni dhalattu sun rakkoo fa'aa mudatti. Takka immoo operative delivery baqaysanii fa'aa adeemsisan taate ni shakkina.
Inni lammaffaa piriimii giraaviidha. Especially if age is less than 60 years. Yooniif nama kanaan dura hin dahin taate. Umriin isaanii 16 fa'aa gadi yoo taate. Yeroo kana shakkina. Inni biraa turuu obstaatiriik koonjugeetiin seentimeetira 8 hanga 10 jidduu yoo taate. Borderline jedhama kun. Cephalopelvic disproportion jechuudha. Prominent ischial spine. Yoonii fi mataa mucaa san qaqqabanne. Ischial spine ka keessatti as bahu yoo taate pelvikiin haadhaa sun. Ischial spine jechuun gara tuuguruu duudaa kana gara gadiiti. Flat sacrum. Sacrumiin kuni diriiraa yoo taate. Converging pelvic side wall. Cinaan lamaan pelvikiidhaa kun yookaan walitti as ji'u taate. Isiin tuni sheeppiin isii sheeppii mataa mucaa keessaan bahuu danda'u miti. The cervicogram crossing alert line without sound of cephalopelvic disproportion. Yoonii fi sarara qaxxaamuru taate. Yerooniif sarviksii hanga inni bal'atu. Lakkaawwa osoo deemnu alert laayinii qaxxaamuru taate yeroo kana ni shakkina. Paartoogiraafii irratti yeroo bu'u. Gross cephalopelvic disproportion kan jennuun guddaan. Yoonii fi mucaan suni extra large fetal weightiin excessii yoo taate. Mucaan kuni kiiloo 4 ol yoo hafuutu taate. In average akka Itoophiyaadhaatti jiddugala isaan kiiloo 4 ol yoo hafuutu taate. Mucaan kun hydrocephalusii yoo qabaate. Mataa mucaa san keessa bishaan yoo jiraate. Gross traumatic or congenital pelvic abnormality. Rakkoon sababa miidhaatiin yookaan immoo sababa uumamaatiin pelvikiin sun yoonii fi abnormality kawarra mul'atu taate. True conjugate or bituberous diameter bal'ina siisan ilaallee seentimeetira 8 gadi yoo ta'u taate karaa kanaan daa'ima kana dahuu hin dandeessu haatetu. Diagnosis of cephalopelvic disproportioniin yoo grossiin sun jiraachuu baate gross cephalopelvic disproportioniin warreen isiin pelvikiin sun dhugaan xiqqoodha seentimeetira 8 gad ta'uunsii yoo sun hin jiraanne taate after trial of labor eega ciniimmuu kana yaallee booda achii booda konfirmi godhan. Konfirmi godhachuudhaaf severe molding at higher station. Mataan mucaa garmalee wal jala dabree moldingiin isaa guutuutti wal jala dabree garuu pelvic biriimiidhaa ol yoo ka jiraatu taate mataa mucaa olii san ka jiru yoo taate. Increasing molding with no progress in descent. Mataan mucaa waluma jala osoo dabraa deemuu wanni gaddeemaa yoo dhabamte gaddeemuu yoo didde. Secondary arrest of cervical dilation and descent with good contraction. Osoo sirri kottoonfannaa qabdu sarviksiin bal'achuu osootti jirtu gaddeemuu yoo didde mucaan sun. Sarviksiin bal'atte kontiraakshinii ni jirti gaddeemuu yoo didde. Imprimii gravida warreen kanaan dura hin tahin irratti failure of progress of labor after augmentation. Eega dawaa kennineefi ciniimmuun tun akkatti cimtu jennee eega dawaa oksitoksinii kennineefi booda yoo socho'uu didde yeroo kana cephalopelvic disproportion jennee diagnoos godhuu dandeenya. When cephalopelvic disproportion is neglected yoo isa kana kan irraanfannu taate inni kun yoo dhiifame garam deema. Garri inni itti deemu progress to obstructed labor ta'a. Obstructed labor yeroo inni ta'u amaloota asii gadii kana qaba. Amaloota akkam fa'a? Large capotii. Capotiin yeroo qaqqabannu guddaa ta'uu fa'a.
Siivar mooldiingiin jiraatee mataan mucaa olii sanitti pelvikii olitti qaqqabatamu. Cervix poorly applied to head. Cervixiin mataa mucaadhaa kana dabarsuu dadhabuu. Sadii tumor abdomen. Sadii tumor abdomen jechuun garaan kun sarara sadi qabaachuu. Sarara sadi. Sarara sadi yeroo jennu upper segmentiidhaa jira garri olaanu. Edematus bladder. Bladderiin dhiitoytee akkasumas balloneted akka afuufeetti achi ka'a bakka bladderii kana gubbaadhaanis. Lower segmentiin separated from upper segment. Garri gadiitii fi garri olii addaan ba'a. Gadii tanaanis waatu ol ka'a, olii saniinis waatu ol ka'a. Jidduu tanatti mudhiidhaa jira. Jidduu tanatti ni xiqqaatti. Yeroo kana baandiin riingi jaaniin isa kana. Retraction baandii kana. Maternal dehydration. Inni biraawwan amaloota isiin tun qabdu keessaa tokko dhangala'aa keessaa gabboo. Haati tun ni dadhabdi. Infekshinii dhufuu danda'e daa'ima kana jalaan ol seena. Fetal distress in the days. Daa'imni sun ukkaamamuu dandeessi, du'uu dandeessi. Amaloota akkanaa kana qaba yoonii fi cephalopelvic disproportion yoo irraanfatame, yoo dhiifame, yoo itti dhiisan rakkoolee hedduu dhufu. Egaa obstructive laborii dubbanneef obstructive labor jechuun maali? Hiikkaan isaa failure of descent of fetus through maternal birth canal for mechanical reason. Osoo kottoonfannaan gayaan jirtu mataan mucaadhaa sun gad deemuu diduudha karaa haadhaa san keessa. Osoo contractioniin gayaan jiru for mechanical reasoniidhaaf. Amma rakkoo waa lamaa jira. Paawariidhaa miti. Ciniinsuun bahuudhaaf daa'imni takka dhalachuudhaaf piin sadii jiraachuu qaba jenna. Paawarii, paaseejii fi paasenjeriin sun walgituu qaba jenna. Asirratti immoo paawariin gayaa jira. Rakkoon eessarra jirti? Paaseejiidha takkaammoo paasenjeriidha. Waan keessaan bahaa sani takkaammoo karaa inni keessaan bahu sani malee humna isaa kana dhiibdee baatuu miti. Abnormal orientation of fetal head. Mataan mucaadhaa suni sirriitti gadi hin seenu. Any unsuccessful vaginal delivery. Jalaaniin deessisa yoo jette hin dhalattu. Dhalachuu diddi. It is prevalent in developing country. Biyyoota guddachaa jiran keessatti hedduminaan kan jiru kana. Ciniinsuu irra ture kan jaallu. Common indication for cesarean sectioniin tokkoffaan kana sababni dubartoonni itti baqaqfamanii dahuutti qaban keessaa tokkoffaan isa kana. Obstructive labor. Causein isaa maali? Causein obstructive laboridhaa tokkoffaan cephalopelvic disproportion. Mataan mucaadhaatii fi pelvikiin haadhaa walgituu dhabuu. Inni lammaffaadhaa malpresentationidhaa fi malposition. Garaa keessatti akka malee taa'uudhaa fi gara maleen dhufuufa. Abnormality of reproductive tract. Qaamni wal hormaataa kuni rakkoo qabaachuu. Sababoonni gurguddoon obstructive laborii fiduu danda'an isaan kana. Risk factoriin dubartoota akkamtu obstructive laborii mudata. Inni tokkoffaadhaa malnutritionidha. Hanqina nyaataati. Rikkeetii fa'a. Rikkeetiin dhukkuba vaayitaamin D'dhaati. Vaayitaamin D hanqina isaa namni qabu lafeen isaanii lallaafatti. Or osteomalagia fa'a. Bone disease jedhamu. Dhukkuba lafeedha. Strikingly short is often associated with malnutrition. Irra hedduu gabaabbachuun faan sababa ta'uu danda'a. Hanqina nyaataa qabaachuun faan sababa ta'uu danda'a. Previous uterine scar fa'a. Kanaan dura yooniif gadaamii isaanis godaannisa kan qabaatu taate. Following operation on the uterus. Egaa baqaqsanii deessisanii booda gadaamii isaan seesuun godaannisa qabaachuun faan. Previous stillbirth with prolonged labor. Ciniinsuun yeroo dheertuu irra turtee
daa'imni isii dhalattee yoo deebite, dhalattee yoo duute, stillbirthii yoo qabaatte kanaan dura. Young age of mother under 70 years. Haati suni umriin isii amma 17 gadi yoo ta'e, female genital cutting warreen qaama saalarraa muran, dhaqna qaban. Long distance to obtain skilled help. Ogeessa bira dhaquudhaaf yooniif fageenyarra kan jiraattu taate. Fageenyarra yoo jiraatte. Lack of transport and communication. Hanqina geejjibaa fa'aa. Hanqina nama waliin dubbatanii fa'aa yoo qabaattu taate. Traditional belief and practice regarding to obstructed labor. Amantii takka immoo akkaataa aadaan hawaasa sanii itti hubattu. Nama ciniinsuun irra turte bira tatta'anii eeguufa ni deessi jedhanii. Failure to act or risk factor. Wantoota sababa ta'uu danda'an kanarratti hojjechuu yoo dadhabame. Fakkeenyaaf kanaan dura godaannisa yoo qabaatte hospitaalatti dahuu yoo dhabde. Obstructed laboriin kun sababa hedduu ta'uu danda'a. Namoonni akkanaa kuni ciniinsuun isaanii irra dheerachuu malti. Complication isaa maali? Namni obstructed laborii yoo mudate maaltu irra dhufa haadha tanarraa? Maternal and neonatal mortality and morbidity. Du'aatiin haadholii fi daa'immanii qaamaa irrachuun irra dhufuu danda'a. Sepsis and septic shock. Sepsisiin mudachuu dandeessi. Sepsis jechuun baakteeriyaan keessa seenee dhiigaatti makamee summii dhiiga wal gahudha. Septic shockiin ammoo sababa sepsisii sanirraa kan dhufu. Leading to various organ failure. Orgaanonni qaama keessa jiran hedduun dalagaa dhaabuu danda'u. Inni biraa hemorrhageidha. Dhiignitti dhufuu danda'a. Antepartum hemorrhage, postpartum dhiiga dhala dura akkasumas eega dhaltee boodallee dhiigni yaa'uu danda'a. Shookii mudachuu dandeessi. Aneemiyaa seenuu dandeessi hanqina dhiigaa. Urinary or rectal fistula. Fistula mudachuu dandeessi. Fistula jechuun caasaan lama walitti urachuu jechuudha. It is more common in nullipaar. Warreen kanaan duran daheen irratti hedduminaan mul'ata. Complication kun. Mainly due to pressure necrosis of vaginal wall interrupted between fetal head and the body pelvis. Sababa dhaabni vaginaadhaa huni mataa mucaadhaatii fi lafee haadhaa tana jidduutti qabamuuf rakkoon tun dhufti. Fistulaan fa'a. Kabiraa ruptured uterus'idha. Gadaamii isaan kun dhoofuu danda'a. Tarsa'uu danda'a. Eenyu irratti it is more common in multipara. Warreen kanaan dura hedduu dahee irratti mudata rakkoon kun. Inni biraa nerve injury'dha. Nervii miidhamuu dandeessi. Daa'ima sana. Foot drop fa'a. Miilli fa'aa laamsha'uu fa'aa danda'a. Infertility following postpartum. Eega postpartum pelvic inflammatory disease eega deessee booda dhukkubni jalaan yoo ol seene dhalafaa dhabuu dandeessi. Or hysterectomy takka ammoo eega gadaamii isaa san guutuutti muranii baasanii booda hin dhaltu. Inni biraa psychological trauma. Sammuudhaan hedduu miidhamti. Fakkeenyaaf fistulaan baay'ee qabee hedduu psychologically miidhamti. Diagnostic approach isaa maali? Rapid assessment of any patient on first contact is essential. Dubartoota kana yeroo jalqaba si dhufan laaluun barbaachisaadha. To identify critical patient and instituting life-saving measure. Dubartoota rakkoo kana mudachuu danda'anii fi akkasumas daftee lubbuu isaanii san baraaruudhaaf yeruma jalqaba isaan si dhufan san rapid assessment godhuuf hin barbaachisa. Beside prolonged labor, dubartoonni ciniinsuun yeroo irra turte, woman with obstructed labor may have life endangering signs qabaachuu danda'a.
Ciniinsuun irra turuu san cinatti mallattoolee lubbuun isii balaarra jiraachuu nama agarsiisan fa'aa qabaachuu danda'an. Such as loss of consciousness, of wallaaluu fa'aa, breathing difficulty fa'aa, harkanuu fa'aa dadhabuu akkasumas bleeding, fever or shock wantoota akkanaa kana fa'aa qabaachuu danda'an. Dhiigni fa'aan irraa yaa'aa jiraachuu, dhaydaa fa'aa qabaachuu. The general condition and the vital sign may indicate critical condition. Nama hunda yeroo inni dhufe wanni itti ilaaltu vital sign. Vital sign kana yeroo ilaalte akkasumas haala waliigala isaa nama kanaa yeroo ilaalte haala patientii kana adda sii ba'a. Initial assessment of life threatening condition, early initiation of resuscitation. Jalqaba waan lubbuu baasuu danda'u ABC life san cheegoota san booda early resuscitation eegalta. Dhangala'aa kennuufii eegalta. The management should incorporate close monitoring. Itti dhiyeenyaan hordofuu fa'aa of keessaa qaba. Clinical evaluation fi essential investigation. Qorannaa mallattooleedha. Qorannaa ogeessaa taasisuu akkasumas adda baasuu rakkoo isii tan adda baaftee itti dhiyeenyaan hordoftee dhangala'aa kennitee fi wantoota lubbuu isii baasuu danda'u kana laaluun barbaachisaadha. Obstructive laboriin history irratti prolonged duration of labor and rupture of membrane. Seenaan dubartiin tun qabdu akkamii eega ciniinsuun itti haate irra turuufa. Eega membranein dhoohee turuufa. Physical examination yeroo gootu waan irratti hunduutu jira. Waa sadi irra hunduutu. Tokko duration isaati. Turtii wanni kun irra turu. Complication and gravity dha. Rakkoo dhuftu akkasumas hanga isiin tun deeyse. Primigravida yoo taate maaltu mudachuu danda'a jenni fiistullaadhaan dhufa jiru. Fistula formationiin proniidha. Multiparaa yoo taate immoo uterus ruptureidhaan dhufuu danda'a jenni. Warreen hedduu dahe yoo taate gadaamii isaan isii tarsa'uu danda'a jenni. Kabira physical examination kana yeroo laaltu maternal exhaustion fa'aa mul'ata. Garmalee dadhabdee jiraachuu haadhaatan. Anxiety and confusion. Cinqamaa jiraachuu wallaaluu fa'aa. Shookii yoo qabaatte mallattoolee shookiidhaa irra garta. Mallattoon shookiidhaa rapid and weak pulse fa'aa mul'ata. Pulsii saffisaan deemtu BP gabbuute. Pulsiin suni laaftuu fa'aa ta'u due to bleeding and sepsis. Sababa dhiigni hedduu irraa yaa'eef takka sababa sepsisiidhaatiif shookiin yoo dhufte mallattoo shookii irra mul'ata. Inni biraa feverii fa'aa laalta. Like rapid respiratory rate. Dhawannaan hangi hargansuudhaa ol ka'uu fa'aa. Dehydration. Hanqina dhangala'aadhaa. Dryness fa'aa laalta. Mukaas membranein ni goggogaa mallattoo dehydration. And also anemia. Hemoglobin isii ilaalanii addaachuu fa'aa. Decreased urinary output. Hangi fincaanii gabbu'uu fa'aa. Abdominal examination yeroo garaa isii kana laallu fetal head above the pelvic brim. Yooniif mataan mucaadhaa pelvikii kanaa ol ka jiraatu taate big headidha. Mataan mucaa kanaa guddaa fa'aa. Hydrocephalus fa'aa ta'uu mala. Akkasumas transverse fa'aa yoo ta'e. Yooniif ka keessa dalga gale taate depending on cause isaarra hundoofnee mataa mucaadhaa kana laalla. Abnormal fetal heart rate, no fetal heart tone. Dhawannaan mucaadhaa kuni abnormality qabaatti. Takka immoo yoo kan jiraanne taate. Distended abdomen with tenderness and rebound tenderness fa'aa mul'ata. Garaan kuni bohokee takka immoo guddatee yeroo qabatte dhukkubuu fa'aa. Takka dhukkubbii rebound tenderness yeroo qaqqabdu dhukkubu yeroo harkarraa fuutu fa'aa dhukkubu. Inni biraa atoonic uterus. Atoonic uterus jechuun
uterasiin kottoonfanne laafateetuma taa'u. It is common in pre-gravida. Warreen kanaan dura hin dahin irratti commonidha. May lead to dubartiin takka yoo gadameessaan isii kan kottoonfanne taate eegadee isii boodallee PPH fida. After delivery postpartum hemorrhage dhaadhu. Uterus may also be in tonic contraction. Uterasiin kun sirriitti humnaan kottoonfatee jiraachuu illee danda'a. Laafachuu qofa osoo hin ta'in. Tightly molded around the fetus yooniif daa'ima san irratti sirri kottoonfatee jiraatu taate ni mul'ata. Inni biraa bandi ringiidha. Bandi ringiin mallattoolee obstructive laborii keessaa kan xumuraati. Bandi ringii jechuun hamartiidha qabdi. Garaasii kanaatiitu hamartii qaba. Retraction ringii jedhama. Retraction ringii jechuun duubatti ol harkifamuu qalabatii fakkaatuu jira. It is visible or palpable during labor. Ijaanis ni mul'ata yoo qaqqabattellee ni agarta. Waan akka haadaatiitu jira. It can be seen as depression across abdomen at level of umbilicus. Toora handhuraa kanarratti keessa gad dhoqqata. Akka waan haadaan hidhanii fakkaata. Akka waan haadaa handhura kanarratti akkana hidhattee fakkaata. The three tumor abdomen is warning sign of uterine rupture. Yooniif three tumor abdomen taate. Three tumor jechuun yoo garaan kuni bakka sadii akkana ol ka'e jidduu sanaan dhodhoqqatee bakka sadii ta'e garaan kun mallattoolee uterasiin kun dhoowwuu deemuudhaati. Warning sign. Three tumoriin kun wanni garaan kun bakka sadiin akkana ol ka'uu fi grossly thickened retracted upper uterine segment. Garri gubbaadhaa sun furdatee ol harkifachuu tokko saniif. Thinly distended lower uterine segment. Bakka itti hidhamte sanii gadiin qallachuu. Fully distended amma gara gadiitiin ol ka'u. Isii tana sadeeniitu three tumor abdomen jaaniin. Gara gubbaatiin ni guddata. Jidduu tanaan ni qallata. Keessa gad dhoqqata. Gara gadiitiin gara bilaadarii gubbaatiin ol ka'a. Warning signidha. Uterasiin kun dhoowwuudhaaf shakkii qaba. Ruptured uterus keessaahuu dubartoota maltipaaraa irratti yoonii fi gadameessaan sun dhoohe wantoonni argaman maali? Mallattooleen findingiin jiru shookii fa'aa jira. Of wallaaluu fa'aa. Sign of fluid collection in peritoneal cavity. Mallattoolee dhangala'aa walitti qabamuudhaafa peritoneal cavity kana keessatti. Abnormal uterine contour. Yeroonii fi uterasii kana laalte walgituu dhabu. Sheeppiin isaa kun yeroo ta'u wal fakkaachuu dhabu. Inni biraa tender abdomenidha. Garaa kana yeroo qabaatu dhukkubuudha garmalee. Easily palpable fetal part. Qaama mucaadhaa kana salphumatti adda baasuu danda'u yeroo tuttuqxe salphuma sii mul'achuu. Absent fetal movement and fetal ultrasound. Sochiin daa'ima sanii dhabamuu. Sagaleen onnee siifaan dhabamuu. Wantoota akkanaa kanaatiitu mul'ata. Uterasiin sun dhoohe. Diagnosis could be more difficult if ruptured is incomplete. Amma yoonii fi gadameessaan sun dhoohe ka guutuutti hin dhoohin yoo taate adda baasuun ni ulfaatti. Yeroo kana akkam maal laalla? In this case, the fetus will remain in uterus. Daa'imni suni uterasii keessa jirti. Sign of shock are delayed until after delivery. Inni kun tarsa'ee yoo guutuutti dhoohuu baate yeroo daa'imnichi keessa jirtu mallattoon shookiidhaa suni hanga daa'imnichi keessaa baatu booda'anti. Maaliif? Pressure of fetus is prevent bleeding to some extent. Hanga tokko dhiibbaan daa'imni suni bakka dhoote san irra gootu waan qabdee teessuuf dhiigni akka hin yaane gooti hanga tokko. Kanaaf hanga isiin achi keessaa baatutti mallattoon shookiidhaa booda'uu dandeessi. Symptom in this case could be initially very slight taate jalqaba salphaarraa kaateeti
and labor may even continue. Ciniinsuun itti fufuu dandeessi yeroo tam shakkina duuba. Suspected rupture if fetus is suddenly become distressed. Yoonii fi daa'imni sun tasuma ukkaamamuu eegaltee palsiin haadhaa tasuma ol kaate yeroo san shakkita. Gadameessaan kun dhoohee yeroo tam if fetus is suddenly become distressed and the mother pulses start rising. Yoo daa'imni sun ukkaamamuu eegaltee palsiin haadhaa tasuma ol ka'uu eegalte. Rupture of uterus with previous scar may be silent. Yooniif kanaan dura haati suni kan godaannisa faa qabaattu taate cesarean sectioniidhaan deesse godaannisni sun yoo dhoohe saayilantii ta'uu danda'a. Osoo hin dhagayamne, osoo hin beekamne ta'uu danda'a. Genitourinary system irratti maaltu mul'ata? Haadha san obstructive labour haadha qabdu irratti edeemaatus vulvaa jira. Naannonni qaama saalaa kuni ni iitaw. Kan ulaa isaa hin jaaniin. Inni biraa large kaapotiidha. Kaapotiin yeroo laaltu guddoodha. Ni mul'atti. Severe moldingidha jira. Severe molding jechuun mataa mucaa kuni garmalee pilaasterii tahee jira. Sirri wal jala dabartee jirti lafee mataa mucaa. Higher station jira garuu chi ol jira. Dissentii isaa yoo laaltu. Cervix is poorly applied to head. Cervixiin bal'attee jirti garuu mataan mucaadhaa keessa gadi hin dhufne. Foul smelling meconium. Meconiumiin foolii badaa qabuutu mul'ata. Ni ajaa'iba. And dry vagina. Vaginaan kun ni goggoga. Investigationiin godhamu laboratory tests are required for perioperative assessment. Opereeshinii godhamuudhaan dura qorannaaleen godhamuu qabdu. Wantoonni ilaalamuu qaban hemoglobinii isaa ilaalamuu qaba. Hangam akka ta'e. Blood groupiin isaa gartuun dhiigaa haadha tanaa adda bahuu qabdi. RHC. Urine analysis fincaan isii ilaalamuu qaba. Renal function testing godhamuu qaba. Kaleen isii fayyee qabdi kun qabdu. Especially with decreased urine output yoo jiraate fincaan isii yoo gabbuu taate ilaalamuu qaba. Blood culture and sensitivity in case of sepsis infant yoo shakkame dhiigni isii laboratory keessatti ilaalamuu qaba. Bakteeriyaa sana adda bahu. Other tests depending on individual clinical finding. Qorannaaleen biraa waan argame san mallattoo argamte san irra hundaa'u. Treatment planning nama obstructive labour qabuuf karoorri wallaansaa initial management of obstetric labor obstructive labour fi ruptured uterus two concurrently ongoing activity qaba. Waa lama ta'u wal faana deemaa qaba. Waan lama ta'addanii nafni ta'u wajjin deemtu. Resuscitation and monitoring dha. Bayyanachiisuudhaa fi hordofuu. Of life endangering condition wantoota lubbuu isii baasuu danda'an kanneen akka shookiidha kanneen akka sepsisii fa'aa kana resuscitate godhuudhaa fi hordofuudha. Identifying the cause of obstructive labour ka'umsa isa kanaa adda baasuu. And the other complication biraa rakkoo biraa karra dhufu jirtu adda baasaa intervening accordingly. Haala rakkoo mul'atteetiin furmaata itti kennaa deemu. Wanni lamaan kun addaan hin haftu. Treatment planning yoo sepsisii taate. Sepsisii yoo jiraate antibiotic if there are signs of infection. Yoo mallattoon dhukkubni jiraachuudhaaf adda bahee antibiotikii kennamaaf. Yookaan rupture of membrane isaa 12 ol yoo ture taate antibiotikii kennama. In severe case with obstructive labour use the following antibiotic. Dawaalee asii gadii tana fayyadamna jira. Dawaan nuti fayyadamnu ampicillin giraama 2 QID yookaan ceftriaxone and gentamicin miligiraama 5 per body weight kiiloo nama saniitiin
IV every 24 hour. Sa'aatii 24 and metronidazole dawaa kana sadiin. Metronidazole miligiraama 500 IV dhaan TID. If the woman is delivered by cesarean section, yoo haati sun baqaqfamtee ka deessu taate, or her laparotomy, takka immoo garaa kana bananii ka keessaa baasan yoo taate, continue antibiotic until woman is fever free. Hanga haati suni laydaa irraa bilisa taatutti for 48 up to 72 hours. Hanga sa'aatii 48 yookaan 72 laydaa irraa bilisa taatutti antibiyootikii kana itti fufan. Illee fever case yoommoo sepsisiin kun kan itti cimaan ta'in taate metronidazole irraa dhiisan. Ampicillin and gentamicin may be adequate. Tawaan kun lamaan gahaadha. Fever yoo taate garuu metronidazole itti dabalan. Mode of delivery haati takka obstructed labor yoo qabaate akkaataan da'umsa ishii kami? Mode of delivery intact uterus yoo qabaate, uterus ishii kan dhoohin with no imminent rupture. Yoonif kan hin dhoone taate fully dilated sirritti kan cervixin guutuutti banamte yoo taate, method of deliveries depending on the factor. Wantoota ciniinsuu danquu danda'an irratti hundaa'u. Wantoota akka fetal status'idha, descentii, haala daa'ima sanii, bakka isiin gad geesse kanarra hundaa'u. Yoo uterusiin nagee qabaate, kan hin dhoone yoo ka shakkinu taate. Imminent rupture'n yoonii fi kan dhoohuudhaa deemu taate, yoonif kan dhoohuudhaaf deemu taate, fetasiin sun ni jirti moo hin jirtu sanirra hundaa'u. Yoonii fetasiin kan lubbuun jiraatu taate cesarean section godhama. Yoo duute immoo laparatomiidha. Laparatomiidhaaf cesarean sectioniin garagara. Laparatomiin garaa guutuu dhabanan dhoosan. Cesarean sectioniin ammoo uterusii qofa bakka inni jiruun dhoosan. Ruptured uterusiin yoo jiraate, uterusii yoo dhoohe immoo uterusiin dhoohe repair godhama. Takka immoo hysterectomy godhama. Hysterectomy jechuun guutumaa guututti isumaa hubaasuudha. Ati takka hysterectomy godhamnaan kanaa booda dandeessu. Uterusiin bahee waan ta'eef. Post operative care'n eega namni baqaqfamee booda hordofiin godhamtuuf tajaajilli godhamuuf maali? Intensive resuscitation'idha. Hordofii godhaa, haala isii hunda hordofaadhaa, bayyanachiisuudha. Hangamitti until condition is improve. Hanga isiin fooyya'utti. Blood transfusion illee barbaachisa dhiiga kennuufiin. IV antibiotic until fever free for 2 up to 3 days. Hanga guyyaa 2 hanga 3tiif laydaan irraa huttutti karaa hidda dhiigaatiin antibiyootikii kennan. San booda eega guyyaa 2 takka hanga guyyaa 3tiif antibiyootikii hidda dhiigaatiin kennaniif PO'dha jijjiiraniif. Continue course to PO. Investigationiin godhama ammaas. Qorannaaleen dhiigni isii fincaan isii qorannaan godhama. Analgesic including petidine. Farra dhukkubbiidha yeroo kana godhamu warreen akka petidinii fa'aa godhama. Dawaalee farra dhukkubbii ciccimaa godhama. Breast care for those with stillbirth or neonatal death. Warreen dhalattee ilmuun jalaa deebite. Guyyaa 28 gaditti warreen daa'imni isaanii jalaa deebite breast care godhama. Tajaajila harmaa. Close monitoringin godhamuun barbaachisaadha. Itti dhiheenyaan to identify complication early. Rakkoo dhufuu maltu yeroon adda baasuudhaaf sirriitti itti dhiheenyaan hordofamuu qabdi. Isheentu. Explain condition and counsel on future pregnancy. Haala amma keessa jirtu kana itti himanii gara fuulduraarratti gorsuudha haadha tana. Repair the uterine rupture without tubal ligation
or cesarean section always hospital delivery. Haadha tana yoo gadameessaan isii kan dhoohe taate eega gadameessaan dhoohe takkaa baqaifamtee deesse yoonii fi tuuba ligeeshiniin hin godhamin tuubboon sun yoo hidhamuu baate dirqama haati tun hanga deessu hunda hospitaala dahuu akka qabdu. Total or sub-hysterectomy or tubal ligation is infertility. Yoonii fi gadameessaa kana gartokkee baasan yookaan guutumaa guutuu baasan yookaan tuubboo fallopian tuubii san guduunfan dhaluu kan dandeenyu gorsuu qabda. Hysterectomy yoo godhame yoo gadameessaan bahee jiraate amenorrheyaan akka jiru kana booda menstrual cycle kan agarre dhiiga laguudhaa itti dhufuu kan hin teenyee fi akka dahuu hin dandeenye gorsita. Severe postpartum infection yooniif eegatee isee booda dhukkubni ciccimaan qabe eegatee isee booda yooniif severe infection yoo qabe possibility of ectopic pregnancy in future pregnancy ulfa gara fuulduraatti ulfaa uumaltu irratti ulfa gadameessaa alaatutti dhufuu mala jetta itti himta. And the need for early check-up if pregnant yoo ulfooyte yerootti dhuftee akka ilaaluu qabdu haati tun. Infertility or one child syndrome illee mudachuu danda'a. Dhala dhabuu takka immoo takka malee dhaluu dhiisuu kunilleen dhufuu danda'a. Inni biraa fistulaa care and follow up dha. Yoonii fi fistulaan mudate isa saniif tajaajila godhuu fi hordofiidha. Women with fistula are kept in hospital until infection is controlled. Dubartoonni fistulaan yoo qabaman hanga infectioniin to'atamutti hospitaala turuu qaban. They should be explained about when and where they can have fistula repair. Eessatti deebi'anii akka wallaanamuu qaban. Bakki walitti uramte suni eessatti akka deebi'amtee sirrachuu dandeessu itti himta. Yoom eessatti kaju. Usually fistula repair is undertaken after delivery hangam takkaa booda godhama. 2 up to 3 months after delivery. Baatii 2 hanga 3 booda. Mata dureen itti aansinee ilaallu vitrii raapchariidha. Kana galgala boruu itti dachaana.